jenne bagana gaan dhuftani hundi keessanuu arra haala yeroo jetti haala yeroo iddoo kana akkuma beekamu ololoota gurguddoo hijiba qaallicha kana buufa qaallicha gartee hijibni isa biratti hujiidha yoon hijibne akka waan gartee waan dalaginitti iflakkaa kana hijiba isaa kana takka takkaan lakkooyne isinii himuun keenya ni yaadatamaa jechuudha. Hundinuu waan isinuu ijaan arkaa jirtan namichi kun gartee eega dhufe hijibaan dhalateetuma hijibaan duutaa jechuudha. Sigale hijibaan dhalateetuma hijibaan duutaa jechuudha. Namni tokko yoo hijiba aadaa godhate aadaa Oromoo keessatti hijibni qaani dhiirtii heeyidiin qabduu jedhan heeyidii waan dhala dhufaa kana waan gartee baatitti dhala dhufaa kana dhiirtii waan baatitti shamara dhufaa kana heeyidii jedhaniin haza lugatul arab afaan arabaatiin heeyidii jedhan dhiirtii heeyidiin qabduu jedhaniin heeyidiin dhiiraa kijiba jedhan soba jedhan sigale. Abiyyiif garuu akkamiin mahimaaka dhiirtii heeyidiin qabduu yoo dhugaa himte malee isa biratti kasi namni dhugaa himu sigale namni dhugaa himu namni gartee aadaa Oromoo aadaaf safuun bulu isa bira qaaniidha jechuudha. Qaaniidha jechuudha. So sirna kanaati sirna hijibaa kana hijiba namicha kana galaanaan isinii fiduu deema way galaana daayitanii zeelatti harka dhiqannaa jetteeti gartee homadee la ilaha illallah zeelatti harka dhiqachuu yaana amma dhufee way ka biyya isaa falmatu way ka haqa isaatiif dhaabbatu abbaa biyyaa biyya qabate tanaafi gartee galaana nuu deebisuu deema jedhee laal warri amala namicha kanaan beeyne qaallichi gartee waan aboo galaanaan deebisee jettanii wallaahi osoo yaamtanii gaafattanii yoomiin di akkana jeewu jeesse haadaa jechuudha. Waan amma jeen beeku ni irraanfata. Disorder mataa isaa gartanii meeqaniin poostii isinii godhe san. Yoo kiniina san hin fudhanne qaallichi waa takka yaadatu. I told you. Ittuma dhufuu ta'e osuma adeemsuma keessatti dhufuu ta'e isanii jechuudha. Mee wahuma inni jee ta hujii jijjiiramte naayim abbaay faatu muree siinja abbaay already khajjal qabsiisa Hayila Sillaase dur kam zaman gaafa akkoonti yafaan dubrummaa qabdu sigale wayyaaneen almost irraa xumurteeti Hayila Maaramfaan irraa xumuraniiti wahuma dhufe xumuramee jechu sunuu hin xumuramne eega inni dhufe hujiin parsantii xiqqoo takka qofa ol sossooteeti ifuma dhaaduudha eebbisee jechuudha. Amma wantichi waan seera alaan jaarameef bifa saayinsawaatiin hin jaaraminiif bishaan humnaan ala nu dhufu jiranii jettee Ijiptii waywaachuu jirti jechuudha obboleeyyan kiyya. Mee hujuma qulqulluu inni dalagee hujii qulqulluu jettu naa himime sigale horiidarii jee mana miskiinaa diiguu ture. Horiidarii jeeti gartee miskiinarra mana diigee fooqii guddoo dhaabbattu diigee biqiltuu dhaaba. Nama jeesee biqiltuu tanaa caayaa haa godhaniif ijee gubbaa dhaaba. Sigale sabaaf saba waliin naqee gosaaf gosaan nama wal ficcisiisa. Mee wahuma inni tartiibaan dalage naan jettu naas kenna. Labbi waraana kana ijoollee baatii 3 fi 4 leenjiseeti. Ilmaan miskiinaa kana fuudhee hawwa boqqa jeelchee kaan wanti fannotti orqa jeelchee jarrika ummata maaraatoonii ce'uu deemutti kararra oofaa jechuudha. Ijoollee qawwee karatti dhooytu hin beeku. Ta'u osoo qawwee osoo qawwee dhooytuu rafu jirtu mishigii keessa raftu tana ijoollee xixiqqoo sananaa miti miidii Ameerikaanuu baaftee jirti. Ijoollee lolchiisaa. Generaaltichi Ameerikaa kane generaaltichi Ameerikaa dhufe way generaaltichi Ameerikaa dhufe Abiyyi dubbisee jee faarsee bulaan lafa dhiitu ijoollee san lolchiiftaayii itti gaafatamummaa jalaan baatu jechuutti himuu dhaqee jechuudha. Itti gaafatamummaa jalaan baatu
ilmaan xixiqqoo lolchiiftu kana yoo duutee qabrii seente malee addunyaa tanarra bakka feete yoo jiraatte itti gaafatamummaa jalaan baatu jeeti isaa fi fildi karshaa isin fildi marshaal jettaniini fildi karshaa sigale fildi marshaal jimaa guyyaa dheeraa kan biitti asii gubattu kan finfinnee woboon sulultaa waraana boojii jirtu inni finfinnee taa'ee shiishaa fi jimaasaa xar godha sigale fildi karshaa biyya fildi marshaal qabdu fildi marshaal jechuun bar nama waraana addunyaa lolchiisuu danda'u jechuudha. hiikaan maarragii kanaa bar hin galleef Itoophiyaa keessa beektaa wanni rakhishe maal du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa sigale. Yoo guyyuma lamaa fi sadii makalaakiyaa keessa bultu ay jeneraal abaloo abaluu ay jeneraal abaloo abaluu sigale. Wanni rakhishe du'a namaatii fi maarragii makalaakiyaa qofa dur makalaakiyaan Itoophiyaa jalqabarraa qabee makalaakiyaa jajjaba waraana maarragii takka argachuuf sigale jilbaa si solloqaan siin je garaa hundaa si solloqa waraana Ameerikaa dhuftee lolchiisuu dandeessa duratti sigale waraana Ameerikaa lolchiisuu dandeessa amma kun waraana Ameerikaa dhiisi fildi karshaan kun milishaa lolchiisuu danda'u osoo inni finfinnee taa'ee jimaa qabu jiruuti woboon sulultaa fannoon gartee Bahardaar keessa socho'aa jechuudha fildi karshaan jaanan maqaasaa wanni fildi karshaa fi shayxaanticha kana yaamee qaallichi jeneraaltichi Ameerikaa sun hime wanni isin lolchiisuu jirtan joolleedha. Joollee lolchiisuun seera addunyaatiin bifa addunyaatiin yakka itti gaafatamtanii aangoo tanarraa buutanis aangoo tanarra jiraattanis waan feetanirra jiraattanis itti gaafatamummaa jalaa hin baatanii jechuudha itti himee jechuudha. Faarsee bulaan garuu dhufeeti gartee waan keessaan itti himame information qaban namni isaan jalaa dubbatu hin jiru namni isaan dubbisu hin jiru sigale oriyaa dhufaniiti gartee way bara akkana jaanii terroristii wajjin balleessina terroristiin abiyyi caalanii jira kan balleessu yaanuu isa namichi sigale addunyaan amma kara Isaayyaas fuula garagalfatte arraarra isin hin jenne addunyaan arraarra kara Isaayyaas fuula garagalfatte sheenuu isin hin jenne isinis arkaa jirtanii jechuudha. Soosan itti himanii jechuudha kana fuudhanii dhaarisan. Bifa gartee Itoophiyaa kana caccabsee dippiloomaasiitiin dhukkee godhee Itoophiyaa bararra jabuutiin hudduu muka ifkaayii jettuun nu uume bara. Kana gartee biyya jijjiiree ilma abbaa gadaatii maarrooraa je'ee gartee warri gartee faayidaa fiitiif sossoo'u warri gartee abbootii qabeenyaa jalatti funyaan qabatee biyya saamaa jiru dachii miskiinaa gurguraa jiru abbootii qabeenyaa qabdii Oromoon warra dachii miskiinaa gurguru malee soo dachii miskiinaa waliin gurguree waliin gartee wanta godhaa jiru kana oofu jira jechuudha. Kana hunda uummata keenya harkaa saaxillee baarri ja'an hin jiru. Bahara arkachuudhaaf biitti bahara hin qabne takka waan gartee adeemsa keessa darbamuu jira. Hayyoonni biyyattii taa'ee qorate. Hayyootni ollaa afeeramanii qoratanii. Sigale. Mee laga kana akkamitti arkachuu qabna? Mee maaliin arkachuu qabna? Liistii akkam qabaanneeti arkachuu qabna jeen namni ilaa filaameen taa'ee mari'atee arkata. Akkanumatti gartee lafaa utaaleetuma khiniina fudhatee khiniina wanni isan fudhateetuma paarlamarra bahee kursiitumaatuma gaw aboo maali shayxaanticha ramaa kursiituma bar asabiin deebisuu deema jaaja beerri rabbitti fedhe kun beerumaan jaani beeytaan paarlamaa san walla dhiirtiin jirtu dhiirti tafirraa dubbattu yoo doktar caannee taate malee martisi sigale jalaa yoo itti rarraasee qabaattellee beerumaan jaan sigale. Harkuma dhawu yoo maal fuudhuu deeman bahara fuudhuu deeman amma bahara dhiifnees Isaayyaas amma bahara dhiifne jii dubbaddu jeeni bahara dhiifnees gaafa inni as deebi'ee jee isaan harkuma tuman yoo baga dhiifte gaafa fuudhuu hin deeman baga fuudh yoo gaafa dhiisee juus baga dhiifte maaliif dhiifte humna meeqaatu qisaasame qisaasiin dippiloomaasii ta biyyattirra geesse sababa kanaan maali qabeenyi biyyattii ka biyyatana gartee sababa kanaan biyyattii khasaarte maali
سيقل فايدان بيتين أركت مالي نمني قافة تنجرو يجو سيقل منمني قافة تنجرو يجو مراتا في قافة في دامتشا يو قافي قافة فودي دي سخار بيتين لولي نقوه هاني مريانا ورجي وانت فودي دان دا خاين تايي دندee irraa eegali namni hundi bar nageenya abuu jechuu fidhaadhaa jira malee waan birooti miti aangoo nu qoodi aangoo gayaa qabanii bar akka fedhan arra gartee sheyta booyyee wajji walii galanii waan fedhe godhuu danda'a bar taayee akka dur sheytaanticha si galee sirritti gajje'ee gartee waan sheytaantichaa dubbatutti dubbii isaatti fufnaan isaa ol namni aangoo arkatu isaa ol namni kabajamu isaa ol namni marfamee eeggamu isa maati isaati ol namni tajaajila arkatu jiru bar ay kan qabsooyni khana miti kan qabsooyni sabaafi kan qabsooyni gartee kursiite eeguufi miti kan qabsooyni gartee kabaja biyya eeguufi daangaa biyya kabachiisuufi daangaa oromiyaa eeguufi gartee kabaja oromoo eeguufi osoon gartee durriyyeen barandar dhalatti abbaa gadaa gaciibsitee rashantu osoon gartee paartii mormituu keessa hayyoonni beekaman sigale akabatti urgee isaa hundi harkii duduubarra hidhamee rashanamu osoon artistiin beekaman gartee jijjiirama kana bu'uura ta'e 4 kiiloo fi to'aane jeen waa keeke humna nu godhee onnee nu godhee gaafa nuti onneen qabne san asiin nu gahee gartee finfinnee keessa jiraan ajjeefame jiraan manaa bahee reefi mana deebu sigale osoon gartee abukaattoon hayyoonni ka abdu jabbaar faan akka gartee kaabineen sirna mootummaa kana tarkaanfate akka maammaffaan ta harargetti waraabeysi nyaachifame osoon gartee caasaan keenyaahu ummanni keenyaahu kabajaan harkatin gartee kursiin nuti si jala qabnu jirtu nagaya buusi warri jeen sigale gatii isaan arkitanii jirtanii kana keessa baanee caccabsineeti namichi kun ni fijibaa faarsee bulaan haarayni kun dubbiin yuun galleefi mufattoota warra jaawari mufate kana waan isaan irra waliin mufatan isaantu wajjii qabsaa'u ture ani beeku sigale mufattoonni oggii keessa dhageenyu jaawari silkii jalaa kaasuu didee jedhan akkamin namni jaawari silkii na jalaa kaasuu didee dila kana ummata oromoo kijiba rabbisu daaduu faarsee bulootonni haarayni kun silkuma jaawar anamma abbaan fedhe silkina jalaa kaasee dhiise ankanii qabsaa'u sabaqiyyaaf ankanii wajji deemu sabaqiyya ankanii milkeessuu deemu kaayyoo jaawartanii milkeessuun qabu kaayyoon taayyeetanii milkeessuun qabdu tamarroo dirribaa hayyoota oromoo kaniin faarsu jiru kana kaniin milkeessuu takkan qaban gooliin tiyya hayyoota kana onneetti godhee duuba dhaabbadhee kaayyoo oromoo takararraa jallatte san milkeessuudha abbaan fedhe silkina jala kaase abbaan fedhe dhiise sun dhimma sheekka abbutaatii miti jechuudha ummatuma kiyyaa qabsooyinaan gayaadha sheeyxaanni gabbu'ee yoo oromoo qabsaa'e anna wajjiin saahibaa jechuudha zaaset jaawariitu silkii nu jalaa kaasuu didee beekamtii nu kennuu didee nu galatoonfachuu didee ji'eeti namni gartee osoo beeku mooraa qabsoo oromoo warra laamsheessu jiru kan ammallee dabaree dhaaphaa jennaan jechuudha sigale kana hunda gabbaaneeti gartee saaxillee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin itti milkooynee jirra jechuudha ummata kee rabbii fi ummata keenyaaf galannee haa ga'u ummanni keenyallee nu dhageeffatee waan sirna sanirraa barannellee dhufnee ummata keenyatti himne kun sirna oromootii miti kun sirna gartee oromoon gartee itti milkooytuu miti itti qasaartu jennee oromoodhaaf dursine himne jechuudha wanni sun deemtee dhufte federaalizimii wanni jaamu hundi diigamuuf deemti jechuudha oromiyaa wanni jaamu seenaa taatee hafti jechuudha shimallis amma aangoo saatiif aangoo qaallicha kana jala qabuudhaaf akka nama fixu jiru booyyeen kun booda pirezidaantummaa tana dhabuuf deema jechuudha pirezidaantii naannoo wanni jaamu diigamuuf deemti jechuudha ani isiniifin hima namoonni gariin amma ibsa bujjira
Yo Oromoon hayyamtillee federalizimii tana diigamuu naannoon diigamuu Dabuubni hayyamti, Afaarni hayyamti, Soomaleenni hayyamti. Hijaaniiti gartee uummanni keenya ibsuu jira. Oromiyaan tun mooyyeedha boleeyyan kiyya. Bakkitti waa tuumamu hundi asi. Qaallichimmaa Oromiyauma diigee jara kaan itti dhiisuu danda'a jechuudha. Wanni inni diiguu dhufe duraanuu Oromoo. Wanni inni balleessuu dhufe Oromoo. Wanni inni gartee akka dadhabaa ta'u, akka waliin qabanne, akka gartee tokko ta'anii sochoone, gaafa inni du'ellee akka Oromoo walitti hin araaramne tolchu jira. Siyale amma laalime gosaan nama wal fixu, naannoon nama wal fixu, maaliin nama wal qoodu, gariin Harargeefiin falmajee dhaabbata. Gariin Arsiifiin falmajee dhaabbata. Gariin Wallaggaafiin falmajee dhaabbata. Gariin Walloofiin falmaa hojii dhaabbata. Oromoo ganda deebisee kuta gandarraa gosa gaddachaasee gosarraa balbala gaddachaasee siyale. Oromoo gartee michuu baay'een qabaalii xabiiftuutirraa Walloof Gidaamii maal jettee walliftee gartee Oromiyaa tana walitti hiitee ziggoote biyya alaabaa qabdu, biyya aadaa qabdu, biyya seenaa qabdu, biyya afaan qabdu uummate caccabsuudha jechuudha hayyoon isaa. Caccabsuudha jechuudha. Namichi kun jiraataan rabbuuma malee ni du'a. Lubbuu isini qabaa ni du'a. Oromoo wanni yaadaan jirti. Takka arrallee viidiyoo tijjatan oluma kaayyadaan isiniin jaa ol kaa'adha. Arra ilma keenya achi jiraa siin jaa. Ilma keenya achi jiraa jedhaniiti Oromiyaa akka caccabsu hayyamu jiranii jechuudha. Ilma keenya achi jiraa jedhanii federaalizimiin akka caccabtu hayyamu jiranii jechuudha. Okay, ilmi kee kuyyoo lubbuu qabaa gachiisee du'e katti dabru itti aanaan isaa Amaara. Hoggisa haaraa akkaatee qabsoo itaa hidhatte. Yoo arra qabsaa'uu baatte. Yoo arra waan kana dura dhaabbachuu baatte. Yoo arran ta'u jechuu baatte. Sirni nurra fe'amuu deemu kun hin ta'u jettee yoo arra federalizimiin tun akkan diigamne godhuu baatte. Qaallichi kun takka du'uu malchiisa, takka ari'amuu malchiisa, takka gartee namni jiraataan rabbi qofaan siin jedhe. Ilmi namaa ni du'a, naafeetillee ni du'u. Sigale. Okay, gaafa inni aangorraa bu'ee takka inni du'e seera inni diriirse kana lafa qabatee jira. Seerri Mililikfaan diriirsan. Mililikfaan du'anii beeku. Haile Sillaaseen du'ee beeku. Daarguunfaan baqatanii beeku. Siyale. Kunis numa du'a. Kunis takkaanuma baqata. Okay, gaafa sana wanni Mililikfaan tarreessan ilaa ammaa qiyaamaan ukaa'utti hin jirtu. Sirna gartee fiudala sirna maarree impaayira jennee kan arrarraa iyyuu jirru kun osoo gaafa sabbootiin teenya mormite arra nu iyyisiisa. Osoo gaafa sabbootiin teenya lafa gadhaabuu dhoorkite arra nu iyyisiisa. Siyale. Hin jiru nun iyyisiisuu jechuudha. Nun iyyisiisuu jechuudha. Arra wanni abiyyi gadhaabu jiru tun borus gatiisa kafalchiisuu ta'is. Ani sumattiin hima. Sigale arra ilma Oromoo biyya bulchuu jira. Maarree Oromoo wanni inni godhu jiru tun Oromoof ni taatii. Wanni ati ilaaltu. Oromiyaan diigamte Oromoof ni ta'e Oromoo ni fayyaddi. Oromoon gosaan wal qoodde Oromoo ni fayyaddi. Oromoo Wallagga Hararge maali jettee wal qoodde Oromoo ni fayyaddi. Fuuldura Oromoo arra laaluun qabdu jenereeshina laaluu qabda jechuudha. Sigale. Wani namichi kun godhu jiru Oromoo ni fayyaddi jettee laaluu qabda. Inni waa takka waan saba kana irra kaayyatin qabu siin jeera. Oromoon osoo arra dachiin gaccitteeni haguma kursiin isaa sun bichaa nafteefi isaaf gammachuu, isaaf ilili. Dhugaan siima. Warri arra namicha kana deeggaru jirtan warri arra namicha kana wajji gartee Oromiyaa abbootiin teenya gartee waggaa meeqa gatii itti kafalte akka diigamtu hayyamaa jirtan
akka gartee sirni qeenxeedhaa sirni nam tokko nugusa ta'uudha lafa qabatu si galee hayyamaa jirtan boru seenaan isin gaafata seenaan goobana daacee gaafate isinis numa gaafata si galee waan mililikiin milkaa'uu dadhabe waan nama afaan amaaraa dubbatu milkaa'uu dadhabeetu nama afaan oromoo dubbatu milkaa'uu jira jechuudha si galee tana oromoon keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha biyya sirniin jirre biyya namnummaan tokko amma federaalizimii yoo diigame oromoon hedduudha oromoon miidhuu maarre adeero heddumminni faayidaa maal qaba namni soomalee tokko yoo dhufee beeta mangistii san qabate bar waan namni soomalee sun gobbaaseen dirqama dillu kun bulaa bara qallichi shaytaanni dhiiga oromoo dhugu kun yoo kute kanuma dhufee diriirfataa bara sigale kanuma dhufee diriirfataa bara yaa oromoo dammaqi yaa lammiitoo dammaqi abbaa maarree oromoo jira oromoo miitirkishoo jira miiliyoo meeyoon beeyne nama kana wanni namicha kun godhuu deemu pirezidaanshalitti oggii biyya jijjiire naannoo oggii diige atii gartee afaan oromoo afaan federaalaa naa godhi jee afaan banu jiru kun booda oromiyaanuun jirtu maal irratti afaan oromoo afaan federaalaa sii godha meenaa himime soo kana hunda isinii saaxilleeti kun hundi gurra keessa jira jechuudha nama tokko ozoon itti himtu yoo hallayyakkute sin aarsu jechuudha nuti ozoon isinitti iyyuu viidiyoon teenyatun seenaaf yuutuub irra barabaraan teessi jechuudha yoo warri feesbuuk illee naqe yuutuub irra barabaraan teessi ilmoo teenyaa hundi pilee godhattee dhageeffatte idaan abbootiin teenya iyyuu turte idaan warri nu duraa buukuu ture je'anii dhageeffatanii jechuudha warri dhimmi Itoophiyaa laalu sun soo namichi biyyattii diigee caccabsu jira amma gartee sirna haarayaan dargaggoota qeyroo oromoo je'aniiti gartee warrootan biyya alaatii fi waashingatan diisii kana jaaramee gartee oromoo diiguudhaan caasaa gartee girmaa xurunee kadur lafatti haaraatti gaddeebisanii diriirsuu deemanii jechuudha isinii katabeetiin jiraan jala gasseenaa laala oromoo yoo dafee if dhaqqabee hayyoota isaa dhageeffatee waboo isaa deeggaratee dafee akka sirni kun xumura arkatu sigale godhuu baate ifiif xumura arkataa oromummaa waan jaan abiyyi sirritti awwaalu jira sabboonummaa waan jaan abiyyi afaan kee dubbachaa huccuu gaabii abbaa gadaa uffachaa sirritti si awwaalu jira bardiinni kun gartee oromummaarraa dheeyseeti oromoos dheeysee oromummaa lagatee akka diina oromoo ta'e akka gartee oromoodhaaf gaarii yaanne toltuu yaanne sitti argisiiseeti akka ati mirga kee falmattu si qopheesse bar jarri sun jara galataati bar kun afaan kee dubbachaa aadaa ta'e haasawa isiniin na guddifate jecha isin irratti nyaadhee kana ta'e jecha gaabii ta'e uffachaa abbaa gadaa siira shanaa jira abbaa gadaa siira shanaa jira hayyuu si dhabamsiisaa jira hayyuu keessaa yoo guurte walaa hoolaa akkanumatti buujee yaa kun bu'aa maal qaba mee bu'aa maal qaba hacaaluun tokkichi du'e hangam takka kana numi oromoo miidhe laalimu mee eenyuun lallabuu jira oromoodhaaf marti mazmuuriidha galaanoo jetteeti galaanni balaa isii haa fuudhu iyyuu jirtimi hijiba uummata oromootti iyyuu jirtimi sigale namni tokko hayyuun tokko battee urgee isaa dubbii dhoorkanii ajjeesuun sun hagam takka sagalee oromoo cal godhe milaal taayee dandaa fuudhanii mana hidhaa kaanii afaan qabsiisuun sun hangam takka sagalee oromoo cal godhe ilaalime bar oromoon balloon numa jirti jaruma san fuudhan malee soo saba tokko giijjeesuu deemtu sigale
Samatu koggii jeesuu deemtu anamzaa Booranaan beeku ergama isaan beeku warri keessa beeku koggii man ergamaatti kennameeti piipii ergee jechaa jiranii irraa ifeegaa jala yaa. Silaawu isin hangaan layyaa seentanii naman beeytan. So mee hagam takka Oromoon gartee rakkoo keessa jara san dhabuun jara onnatu san dhabuun hagam takka Oromoo miidhee hagam takka qabsoo Oromoof duuba deebisee dhaabbadhaa xiinxalaa saba koo. Dhaabbadhaatii ilaaf ilaameen xiinxalaa. Arra ABO bakka meeqa baasan? Piippiin afaan jijjiirrattee Daawit Ibsaa sii faarsiti marroo dirribaa arrabsa. Bar waan ajaa'ibaa harkuteen bar waan ajaa'ibaa dhaga'uu jirra bar waan ajaa'ibaa ganaa dhufuu taaba. ABO callaa taheeti alaabaa ABO if duuba kaa'ee marroo dirribaa sii arrabsa dhufe. Mee ABO maaliin ABO taate? ABO bar wannitti ABO taateen woboodhaanii bara. ABO woboon qabne bu'aa maal qabdi? ABO bar cabsitee beeksitee daangaa Oromiyaa bar dhukkeerraa kaaftee Oromoo harka deebisuu dhiyaani malee ABO gartee ABO gullallee teessee Itoophiyaa dhaadheessitu ABOdha rabbi sodaadhuuti. Meenaayin Itoophiyaa dhaadheessuun biyya teenya sirriidha. Yes, eega humna godhanne booda. Eega humna godhanne booda eega gartee Oromiyaa ta'e kontirool gooti booda akkamittiin Itoophiyaa wajji bula jette Itoophiyaatti fufsiifachuu dandeessa. Minni shigirela. Sigal. ABO'n ulee farkaan qabne ABOdha. ABO godhe woboodha bara. Warra woboo arrabsuu jira jechuun isaa dhufte yoo jedhin dhaaba ABO warraa hin dhufee jaa gullallee. Mee woboo arrabsaa mallattoo ABO arrabsaa akkamiin ati ABO taate? Hagas takka gartee faayidaadhaaf qaallichi kun gadi bu'ee waan Oromoon qabdu dhaabbotii Oromoon qabdu afooshaa Oromoon qabdu tokkummaa Oromoon qabdu sigalee waan Oromoo guutuu akkana barbadeessaa jira jechuudha. Akkana barbadeessaa jira jechuudha. Uummanni keenya waan kana gartee itti dammaqee afooshaa isaanii gaarii masjida isaanii gaarii sigalee sheekotii manzaraa uzoon hin dhageeffan riphee ololaa warraan juun kana sheekotiin beeke maqaan isaanii sheekotii manzaraa tana riphee ololaadhaa beekan. Riphee ololaa keeysaan akka gaariitti gartee namni akka abiyyi bara abiyyiiti amantiin islaamaa mataa ol qabatte bara abiyyiiti bar amantiin islaamaa dhagayamte bara abiyyiin maarreen dhagayamte keeysaan akka gaariitti afaan dhoyfataniiti gartee yaa rabbi nuu jiraachise maaliif faayidaa irraa argatan umraa naafi ati godhuu dadhabne tana hajjii naafi ati gartee dirqi maallaqa wal qabnee duguggannee dhaynu kana isaan gartee ichi fatara nyaataniiti finfinnetti hiraata nyaatan maaliin maallaqa gartee miskiina irraa caccabsee guuruu kanaan isaan tajaajilaa isaan faayidaa isaanii eeggamnaaniif manzara isaaniitti tuqanii hiltan ta'aniiti dabbaa beeraa kana laalaa oolanii sheekotii hiltan riphee ololtoota kana kanaan osoo hin taane masgiida sheekha dhugaatiin masgiida jabaa qeensi gartee faayidaa ifiitiif amma qeensichi Oromoo tokko anabalunjuu kawarra peentee tokko dookimentii abiyyi warri pirotestaansii kana dookimentii abiyyi baadhatee Tiraamp bira dhufee nama kanachirra nuu qaba namni kun nama amantii teenya lafa qabsiise namni kun nama maarree godhaan waa hedduu asirratti naasoo sigalee qeensota akkasiisan osoo hin taane qeensota dhugaa waan waaqayyo jala deemu sigalee
saniin chirchii jabaa qabaachuu qabdi jechuudha Oromoo. Sigale. Waaqeffataa jabaa qabaachuu qabdi. Abbaa gadaa jabaa, abbaa durgoo zoon hin taane, abbaa gadaa jabaa qabaachuu qabdi. Oromoon gartee ofitti deebitee ifitti araaramuu qabdi jechuudha. Akka nuti ifii wajji wal lollu nu godhe jechuudha. Oromoon amma ifii wajji wal lollu jira jechuudha. Wannummaan Oromoon godhuu turte sunu seenummaan Oromoo sunuun taane warra juufaa as bahee bar qabsaa'otuma Oromoo keessa. Warra abaa wajjin qawwee dha'ee bara hanganaan abaa keessa qabsaa'aa jira juufa gartee qabsoon teenya sun sirrii miti opiidiyoo sirrii warra juungarreeti. Ollaayinuma kanarraa warra haasa'u kana abaa wanni godhaa turre qawween abaa keessatti teenyee dhawaa turre sun sirrii miti. Warri sirriin opiidiyoodhaa warra juungarreeti asirra. Arkite moon arginu. Opiidiyoo gartee Oromoo ittiin cabsuuf, sabboontota ittiin daakuuf, Oromoo ittiin dadhabsiisuudhaaf Shaabiyaa fi TPLF jaaratan. Tagartee mooraan Oromoo burjaajiidhaan mooraan Oromoo waan gartee burjaajoyteef Rabbiin carraa kenneefi opiidiyoo duriis uummata Oromoo gatuu turte. Arraas uummatuma Oromoo gatuu jirtu. Taayyee kana bar duriis Abiyyumaa fi Lammaa hidhuu ture bar. Nama biroo hidhe si fakkaate. Lammuu mamma sabboona jennuun kana. Kanumaa hidhuu ture bar. Abiyyuma mamma muummicha ministeeraati jettee ilma abbaa gadaati aangoo qabate jettu kanaatu bar Oromoo fannisiisuu ture. Tasfaa'uun Camadaafaa Naayiroobiidha. Sigale basaasee ka deebisiise. Hayyoota Oromoo ka gartee Haayilaandii cidhaan irra fannisiisuu ture. Alamaayyoo Garbaabaa fa'aa ka gartee isaa wiilcheriin taa'u qaallittii keessatti rashansiise. Abiyyumaa bar. Sigale. Hay. Oromoon bar namni keenya kun maal ufatee na ajaa'ibsa. Namichuma dheengadda aabaa odii eeggartan jee akkasin nama caraa ture nama rashansiisaa tureetu muummicha ministeeraa ta'e jechuudha. Hay bar aabaa'ummaan teenya sun dogoggoraa. Aabaa'ummaa jechuun ka tokkummaa Oromoo barsiise, ka Oromiyaa uume, daangaa Oromiyaa saraarsise, qubee afaan Oromoo tana dhalchiisee akka hojiitti hiikamtu godhe. Alaabaa Oromoo tana bocee kaayee alaabaan tun akka saba alaabaa qabu, saba aadaa qabu, saba afaan qabu, saba safuu qabu, saba gartee biyya qabu, saba gartee biittisaa daangaan isii beekamtu. Khalafa kaayee ichi keessaa lolaa tureeti as deebi'ee warra diinaa ergamee wanni kun hundi kan milkooyne godhaa ture. Ay nuti sirrii miti isaan kanaan sirrii warri jiru gartan mongarreesse. Sigale. Kana kana fa'aa uume gartee tokkummaa Oromoo kana laafisee caccabsee jechuudha. Sigale. Oromoon ifitti deebuu qabaa, ifitti araaramuu qabaa, wanni hin juuftana jechuudha. Arrayoo ati kaatee gartee uummata kana dhumuu hin qabu, namni du'uu hin qabu, namni buqqa'uu hin qabu, gibiraan namni gidirfamuu hin qabu, qotee bulaa manni irratti diigamuu hin qabu. Horiidarii jedhaniiti gartee bakka gartee manni tokko faan jiru mana tokko dhaqanii diigan. Baaboo maal godhuu deemta kaabire bar horiidariin godhu jira miskiintichi ilmaan 10 hojii ala darbama. Memma Harargee maayumaa fudhadhu Haramaayaa mana uummataa guutuu san diigan. Mee maaltu dhufe? Wanni dhufe Oromoon magaalaa keessaa buqqa'u, Oromoon magaalaa keessaa baqachuu, Soomalee achiin itti diranii Soomaleen amma ijaarsa seeraan alaa haga tulluu guuleetti ijaarachaa jirti jechuudha. Abiyyi asii horiidarii jee gartee wallaalaa kana gabbuqqisiisa. Uummata buqqisee hiyyoomsee qorqorroo takka bituun hangam takka ulfaatti immoo. Sigale. Asii gabbuqqisa Soomaleen ichiitti ol deemti jechuudha. Amaarri gubbaatti gad deemaa jechuudha. Oromiyaa gartee caccabsee zeeroo godhee sigale uummata gartee if jibbe uummata Oromummaa tanaa uuyi. Oromoo jechuu yoo dhagaan akka namni sibiraa ceewu akkasitti sirriitti irra dalagu jira jechuudha. Sigale. Saniifuu uummanni keenya waan arraa tana booda gartee warra gartee dhaqee mootummaa tana deeggaree isinii himuu jira akka kiyyaa kun.
booda gartee aboo bari ilma keenya seene maarree kee hin jiru ilma jennee isinii himu jira nuti warra nu fakkaatte ji'ee dhaqeetu isinii himu jira jechuudha gaafa dheenyummaas qofaa teenya dhayne hayyoota hunda dhaqe nu qofaa miti sigale beeytota hunda dhaqe beeytonni hundi dhawaatuma dhawaataan gartee suuta suutaan waan kana jalaa galaa dhufanii jechuudha karraa maayyii hafe nuyi jechuudha dhiirri reefa nama fi sagal gara gaggalchanii dhiiru maalii fi mee waan kana qabsoo Oromoo fidee dhiiga Oromootti bahe qaallichi kuyyoo kutee sabboontota kana as keessa kunuunsinee as keessa jaarree sabboontonni kun ol ka'ee ol bahee aangoo san qabatee gartee shiifti godhee karaa dubbii akka Oromoon barbaadu sanii jijjiiruu danda'e jenneechi keessatti gatii kafaluu turre jechuudha. Waan sabboontota jiru san cabsee dhawaataan guutuu ajjeesaa fi dhiiga dhugaa fi wadala qofa tarrifannaan hin danda'amu jennee sabatti himu jirra jechuudha. Boodanuu fakkaateen hin taatu jechuudha. Saniifuu Oromoon yoo if baraaruu barbaade if baraaruudhaaf yeroon isaa amma jechuudha. Yeroon isaa amma. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya waan ajaa'ibaa waan gaariin gabba'uu deemanii jechuudha. Dubbii bareedduu gad dhufu jira jechuudha. Qabadhaa ta'an dubbii tiyyatti dhuftan. Dubbii ajaa'ibaa gad dhufu jira jechuudha. Amma woboon humnaan tarkaanfii isaa sirriitti lafa qabachaa, lafa to'achaa, lafa gartee dhawaataan waan kana dadhabsiisa diinagdeen namichaa zeeroo ta'ee jira jechuudha. Ati mootummaan tokko muka guddaadhaan siin jemmadu muka guddaa kana qottoodhaan har'aas hoomarraa murta boruus hoomarraa murta iftaanis hoomarraa murta osuma irraa murtu qilleensi guddaan tokko dhufee kuchiisa qilleensi sun osoo hin dhufne if qopheessuudha jiranii jechuu hayyoonni qilleensi sun akka dhufaa jiru laalee harka namni waa argu ummanni keenyaas gartee kana jala kursii qabnaa osoo hin taane isa booda maaltu dhufaa isa booda maal mootummaa akkam qabaachuu qabna mootummaa gandaa wal qoodu gosa wal qoodu kana qabaachuu qabna moo mootummaa sirna nuu jaaree Oromiyaa tanas sirna godhee namni dandeettii fiitiin filamee dandeettii fiitiin bakka gartee isa barbaachisu taa'amoo akkanuma ganda jaaraniituma gandaan garee walirra jaaranii sigale gandi tokko faarsa gandi kuni ganda kaan faarsa Oromiyaa akkam qabaachuu qabna je'ee Oromoo yeroon itti yaaduu qabu amma jechuudha. Abiyyi is over. Abiyyi du'eeti kafanamee dhiinee irra salaannee qabrirra geessinee awwaalarra wallolu jira jechuudha. Akkanatti awwaalamu akkamitti awwaalarra wallolu jira jechuudha. Kanaaf fala kaa'u hayyoota hayyoonni fala qopheessanii jiranii jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii ba'uu deemu. Sigale yeroo gabaabaa keessatti gadi isinii ba'uu deemu. Yoo inni ka'ee eenyuchi kaayyattan yoo inni ka'ee eenyu jira yoo inni ka'ee miitirkishoo jira aboo bar osoochi ka'ee isa kaaftee harreechi geessite harreen namicha kana caalaa biyya bulchiti. Sigale hayyoota gurguddaa wayyaanee u cabsee wayyaanee gartee fuudhee maqale galchee san osoon tattaa'aa jiraniiti osoon hayyoonni bebbeekamaan kun osoon woboon jirtu osoon jaawarfaan jiranii osoon lammaan taayyeen faan jiranii sigale osoon hayyoonni bebbeekamaan kun jiruuti sigale yoo inni ka'ee eenyu qopheeffatan yoo inni ka'ee maaltuchi jira yoo inni ka'ee maal adeero atiin na laalu kun abiyyi caala biyya bulchita dhugaan siima maaliif afaan Oromoo beeyta fedhii Oromoo beeyta fedhii Oromoo ittiin qaanfattu afaan Oromoo kanaas dubbachuun qaanfattu waan Oromoon fedhuu sujirra oolchuun sin qaanfachiisu osoo afaanuma Oromoo akkuma duraanaa haasa'u sanitti haasa'e wallahi biyya tana nugusa ta'ee bita nam tokko isa bira deemuun fedhu namicha gaafiin Oromoo isa biratti gartee biyya diiguudha
namicha yoo Oromoo mirga fi gaafatte du'anurraa dhaabi jetteen biyya diiguu deema siinjuu. Namicha ummata gibiran dabali yoo jetteen biyya diiguu deema siinjuu. Namicha ni kijibdaa baharree atiin fiddoggi jeen baandaa Ijiptiiti siinjuu. Ummatatti kijibini. Ummata gatiin taane kafalchiisini. Amma Oromoo gartee ollaan guutuun Oromoo jibbu jira. Mootummaan kun osoo hayyoonni dhufee bar hayyoota kana gaafa isinin mul'ate galatoonfachuu ta'isan amma jaawarni balaaleffatanii gaafa wanni jaawar dalagu jiru tun isinin mul'attu dhufuuta. Bar Oromoo biyya qabattee jenosaayidii gootii Tigree caccabsitee Amaara caccabsitee Shaabiyaa caccabsuu deemti bakka ummata jeeqaa East Afrikaati. Ummanni kun aangotti maluun qaban jedhanii bar hayyoonni biyyattii guutuu waraqaa karaa Ameerikaatii fi addunyaa barreessu jiran kun bakka nu bu'u jee hayyoonni keenya iyyee Oromoo seef godhu jira. Yaa obboleeyyan kiyya isiniin galu. Sigale. Kun mootummaa Oromootii miti. Sigale. Ja'aniiti bar hayyoonni kun bar akka Oromoon ummata jenosaayidii arra Amaarri maaliif jibbamanii beekta? Amaara maaliif jibbite? Nafxanyaan nu dhufte, maarreen nu dhufte wanni je'anii jibbaniif maali? Gocha mililik nu dalageefi bar. Akkasiin boru baratiis Oromoon nu dhufte hey dhaloonni hundi gocha Abiyyi sigale yoo arra Abiyyi mormuu baatte yoo arra Abiyyi dura dhaabbachuu baatte boru Oromoo dhaloota gatii kafaluu ta'a. Gaafa Abiyyi Ahmed akkana nu godhanii maarree nu godhanii namni miliyoonni hangana dhume hanganni wal gudeete biitti diigamtee maal taate histiriin kun gana Oromoo rakkatabamu ta'a. Yaa Oromootii ija if dhageeffadhuu dammaqi. Sigale kana bar hayyoonni keenya seef godhu jiranii. Sigale kana bar beeytonni keenya seef godhu jiranii. Sigale kun arra siif galaa siin galu. Arra waan gartee ishqiin biroo jooharri biroo si jiruuf jecha kun siin galu jechuudha. Kun siif galu wanni nama haasa'u garuu booda siif galu ta'a yes siif gala inshallah siif gala ka gaarii siif galu ta'a. Saniifuu hayyoonni keenya kana seef godhanii jechuudha. Oromoo gartee ummata jenosaayidii godhu ummata buqqisu ummata gosa xixiqqaa hundarra bobbahee gartee dhukkee godhu ummata gartee galaana namaa hunda biyya gartee heeraayyuu inni lallabdee amata 30 ol seera addunyaatiin gartee jiraattee dirqiidhaan fudhanna jettee nama yaatee nama caccabsuu barbaaddu Oromoo gartee Soomaaliyaa guddoo amata meeqa daangaa isii qabdu dirqiin fudhanna jettee yaatu. Sigale takkasii addunyaa irratti bara akkasiin maqaa keenya fokkisee uumuu ka'eera. Hayyoota keenyaatu maraataan Oromoo bakka hin bu'u. Kun gartee wanni inni oofu kursiisaati. Inni haga jiraateetuma sigale dabruu barbaada malee Oromoodhaaf wanni inni dhiisee deemu jirtu. Mee Oromoof wanni inni dhiisee deemu sirnuma tokko naa himi fooqii ijaare san dhiisee deema. Fooqii sanuu Amaaraa ijaarate Amaaruma gartee marrasi bobbaasu kana ijaarate maal irraa ichi qaba. Fooqii dhedheertuu Finfinnee keessa dhadhaabbattan qoradhaan. Amma faarsee bulaan tana jala deemee footoo ka'a. Abbaa hin beeku sigale. Fooqiin sun teenyuuti yoo jette tafayyisaa leellisaa fasiinja. Fayyisaa leellisaa goojjoo hin qabu. Taa'ee farshoo dhugee dachii miskiinaa gurguru jira malee. Sigale. So kakkanaafaatu gartee biyya san bulchaa jechuudha. Kakkanaafaatu namicha san faarsaa jechuudha. Kan ma'aanaa gartee maaltu deemaa jira maaltu hojjetamaa jira wuddan beeku. Saniifuu hayyoonni keenya tana hunda tartiibatti godhanii jiranii yoo inni ka'e maal lafaa qabnaa Oromoonni kasaartee anamma ni haa ta'e waan beeku. Yoo Abiyyi kun ichi sossoohe Amaaraatu kun wal jaaranii jiranii Amaaraan nurra deebi'aa waan juufaa Oromoo rakkisu jira. Oromoo wayyaaneen guddoon sun wayyaaneen addunyaa qabde bulchite sun bulchuu dadhabdeetu amma fannoon ifiifuu gartee ganda wal qooddee waraana gandaatiin yaatu dhuftee Oromoo bulchiti. Wa'if tuffachuu isiniin kun humnaan ga qabdaniif hin beeytanii haga geessanillee if hin beeytanii.
Meenyuutu hayyama keetii ala Finfinnee dhufee gattaa'uu danda'e. Osoo waboo akkasitti hidhate qabdu wabumaa hun qabaatimme wallaahi billaahi Amaaraa fi Tigreen ganaa deebi'anii biyya san bulchuu inuman danda'an. Ka biyya san dhufee bulchuu Oromuma sirrii sirna sirriitu dhufee bulcha malee. Sigale wanni kun amma gartee waan gartee piipiin ittiin gartee umrii dheereffachuu barbaaddu. Meenyu lafaa qabdaa. Meenyu cigeeffachuu barbaaddaa. Adeeroo hayyoota meeqa badhaadhina kana keessa bara hayyoota meeqa kan qaallichi sodaa qaallicha kanaati mataa akka qabatee taa'u jiru. Sigale meeqaa jira dhaabuma gullallee jiru khadaawwi kana keessa hayyoota meeqa kan daawwit ol bahuu dhoorkee mataa keessa cafaquu jiru meeqaa jira bara. Sigale waboo keessa bar joollee wabootu marroo dirriba irraa eegali haga gartee jalatti haga waraana hidhatee yaa'utti joollee yuunivarsiitii irraa yaate bara. Joollee bara sirna addunyaan itti bulchitu kana addunyaan Oromoo dhiisi addunyaan itti bultu lafa khiyaa'uu dandeessuutu arra qawwee hidhatee kufee kuffisaa jira bara. Sigale Oromoo yoom hayyuu dhabde Oromoo yoom beekaa dhabde Oromoo yoom nama waa bulchuu dhabde namachi deemee aangoo fudhatu dhabnee bara. Qaallicha du'ee gartee zeeroo ta'ee taa'u aboochi deema aangoo fudhadhaa jechuun jira bara. Amma sun qophaawaa jira akka ajaa'iba qophaawaa jira. Namachi deemee aangoo fudhatu onni itti horaa jira. Namni barichuma deemee irraa fudhachuu maaltu gartee wanni ichi jiraan na ajaa'ibsiisi. Sigale amma namachi deemee aangoo fudhatu san uumuu jira jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya xiqqoo booda gartee akka ajaa'ibatti gartee waan ajaa'ibaatiin gati isinii bahuu deemanii andurumaan bahee lallaba gaa'ee ni beektin amala kiyya. Wanni nan juu baatii takkaa fi lama caalaan turtu numa dhufti inshaallah. Oromoon garuu if dhaqqabu qabdi jechuudha. Namicha kanaa wajjin gad deebitee Galaanoo maatirkishoo filmaataa waan akkanaa jookii kanaa kana gartee Oromoon keessaa bahuu qabdi irraa guddachuu qabna. Anaaf yaadillee. Amma nuti abiyyi booda maaltu dhufa abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee hayyoonni waa'ee abiyyi wajji mari'ataniiti biyya jaaranii waa'ee abiyyi wajji furmaanni dhufa haga abiyyi aangorra jiru furmaanni tokko dhufu. Sigale haga abiyyi aangorra jiru haga abiyyi humna miliitarii to'atee jiru haga abiyyi baankii biyyattii to'atee jiru haga abiyyi baankii fi taankii harkaa qabutti biyya san keessa furmaanni dhufa yoo jette ibsobde jechuudha. Qotee bulaan kiyyaas ka arrarra boruu gibirrina irraa wayyaawaju ka arrarra boruuni wayyaawa gartee dhiiroo maali jee gartee maraachuu jirtu haga namichi kunichi jiru gibirri sumarra dabalaa deema. Amma khabara dabreerra khabara naaturra guddaami khabara dhufuuturra guddaamaas. Sigale maaliif naannoleen hundinuu gibira kafaluuf diddee jechuudha. Naannoleen Itoophiyaa guutuu gibira kafaluu didde gibira guutuu kafalu jiru Oromiyaadha jechuudha. Oromiyaa keessaa sanuu lafoota hanga tokko Harargee fi Baalee fi Jimmaa fi haga qubaan lakkaa'amu jechuudha. Sigale haga qubaan lakkaa'amu malee even bakkii waboon keessa sirri sossoolleen akkana gibiraan gidirfamaan jirtu jechuudha. Sigale addunyaan taatu baay'atarraa murtee jirti jechuudha. Sigale diplomaasiin isaa taatu zeeroodha. Diplomaasii kana diplomaasii ati qabdu laalanii waraana keessi gargaarte addunyaan. Diplomaasii ati qabdu laalaniiti dinagdee ati qabdu nageenya biyyateeti laalanii qo'ataniiti liqiisi kennite addunyaan. Sigale biyya fuuldura qabdu biyya fiichara qabdu waliin dalaguun gartee ni barbaachisa jedhanii si kennanii jechuudha. Yoo ati gartee nama gatii qabu waraana gatii qabaatu diplomaasii gatii qabaatu nageenya amansiisa yoo kan lafaa qabaatu taate sigale addunyaan tun gartee ekonomiin ta'e yoo qoftelle fidaniiti gartee maallaqaa kanatti guutanii ekonomii tana ol sii kaasuu danda'anii. Biyya investorri tokko yoo faarsee bulaa taatu malee faarsee bulaa dachii barbaadaasi abiyyi faarsaadhaa gartee hunolaa lakkattiin isin faarsee jee sigale gartee
dhufu yoo taate dhaqu yoo taate malee mee investarummaa lubbuu qabu ka biyya san diinagdee biyya sanii jijjiiruu danda'u karraa baqatu malee katti baqatu laala. Amma pirezidaantuma Maleeshiyaa kan deengadda Abiyyi footoo wajji keessan fudhadhu. Guyya sadi Finfinnee taa'ee baay'ata biyyattiitti fixee achi sagartee hoteela daawwachiisaa ture jechuudha. Garuu sa'a sadi qofa Keeniyaa dhaqeeti shilingii biliyoona meeqaan investiichi godhee sa'a sadi qofatti investi godhee jechuudha. Maaliif biyya nagaa qabdutti namni investi godhaa jechuudha. Biyya nagaa qabdutti namni qabeenya fi dhangalaasaa jechuudha. Sigalee osoo nagaa hin qabne osoo gartee Finfinnee keessatti namni qalamaa jiru namni butamaa jiru osoo gartee buraayyuu olla beeta mangistii haaraa qaallichi jaarachuu jiru kana jala bulchaa ajjeesaa jiranii osoo gartee ollaan guutuun akkana dhaabbatee firraa si eegu Soomaleen firraa eegdi Jabuutiin firraa eegdi Eeltiraan firraa eegdi Suudaan firraa eegdi Keeniyaan firraa eegdi osoo ollaan guutuun akkana dhaabbatee sigalee firraa eegaa jiru biyya tanatti namni dhufee investi godha kajuu maraataa qofaa jechuudha. Maraataa fi nama hiikaa investii namni investii godhu kun maal barbaada? Nageenya akkam barbaada? Dippiloomaasii akkam barbaada? Investara fiduudhaaf ambaasaaddaroota akkam dippiloomaasii akkam nama dandeettii akkam qabu barbaada nama barbaachisaa nama adda baasee hin beekne jechuudha. Geetaachoo Raddaa akkasitti gartee dubbii xaxaxaxaxa godhee waliin dha'ee deemu deengadda Aljaziiraan akka godhe gartan. Geetaachoo Raddaa kan inni duraan dhaqiitii dippiloomaasii babbaddee fi maqaa kiyya kana tortore kana mee xiqqollee taatu marmeela udaanii keessaa baasii xiqqoo mee waa saabuna irra babaasi jeen dhaqeetii fi marmeela udaanii keessaan baanetti galchee isaa fi Geetaachoon wal qabatanii marmeela udaanii kutanii jechuudha. Kana booda Geetaachoon Tigraay birallee tufamee jira jechuudha. Tawalwaalle nama deengadda gartee qeeroo akkasitti arrabsaa ture. Nama gartee arrammoo ciniinnatee Abiyyi deengadda jonosaa ejjuun akkasitti arra Abiyyi difeendi godhuu barbaade tawalwaa uummata isaa keessallee tufamee jechuudha. Dhumarratti dhaamsiniin isinii qabu abbummaan fedhe taanaan. Abbummaan fedhe Jesus Christ yoo gad deebi'ee namicha kanaan seef godha jedhe